deemuu suufa rabbiin har'a na uffise. Anaan kalee Keeniyaa gubduu san godhadhee ajaa'iba Sheekha Roobee godhadhee Keeniyaan kiyya sunni ajaa'ibti. Mana barumsaa keessatti ijoolleen akkana jette. Lamuu kammootiin hin caammaa kanaan hin dhufiniin aan jette. Caammaa san baafadhee hin dheessa wayii keessa. Jecha san eessumaa fuutan sheekatii yaa kiyu jechuun amma kaaruu beedaa mana fakkaatuun amma kaanu maratti itti fayyadama warroonni jinni illee naan jedhe abbo. Sila eessumaa fuutanii naan jedhe amma jinni soqaa jira safara kana. Roobee ammootiin finfinneen fakkaatuun amma kaa OBN Aljazeeraan fakkaatu qishnaa jalqabe warma OBN qishnaa itti jalqabe jechuudha waa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu. Baga nagaan dhuftan isin jedha viidiyoo haala yeroo irratti akkasuma react tokko badee isin dhufeetiin jira akkaan Oromoo biratti jechuudha nama qaalii ta'eeti akkasuma immoo bakka guddaa kabajaa guddaa kennamee fi keessattuu gara miidiyaa jechuudha Oromoo gurra ijaaf gurra uummata Oromooti jechuudha gara sanii achi fidamee bakka guddaa geetii jira tanaan dura qaamaan waliin agarru akkasuma immoo Foddaa TVtiin kaniin daawwataa OBN irraan fagaatiin OBN mabanii caqasi maaliif jennaan dhaamsa Sheekha Roobeetu keessa jira argamuun koo haasawa isaan gaddeeffatantu keessa jira warroonni televezyiina mana hin qabne ammoo mana ollaatiin bayinii mana warra ollaatiin bayinii siin jedha gaturbaanii viidiyoo kanaadha nafaana turaa laayikii hin irraanfatinaa maatiiwwan chaanalichaa isin jedha turtii gaadime qiddisti amaan puurnutti fakkaatuun amma kaa dhufnee jirra ummata keenyaa har'ammoo as keessa dhuftee jirti jechuudha OBN ilaalaa turraa har'a ammootiin ayya as keessa dhuftee jirti jechuudha nu illee namni nu haalaalu jennee gara OBN dhufneeti jirra har'a nuti illee namni nu haalaalu jennee gara OBN dhufnee jirra awwa baga nagaan dhufte garuu kiyyaan kun jechuudha yeroo haasa'u keessatti haasa'uun inni haasa'u jechuudha kolfa jechuudha tapha tokko barumsa tokko of keessa qabu jechuudha kiu jechuun sun ilaa amma anu itti fayyadama kan isin ajaa'ibu mee Oromoo as jala dhuftee namni itti fayyadamne ni jirtani kiu jechuun san jechuudha kiu jechuun haasa safaaxaa miti jechuudha kiu jechuun amma kaa akkuma inni jedhuuti ture jechuudha nami hundi kiu jechuu san keessattuu wanni mudannoon wayii tokko ugaa nama mudate kiu jechuun amma kaa nami jedha jechuudha abbaan kiu jechuu sun mee har'a bakka guddaa dhaqee kiu jechuu san kalaama kiu jechuu awwadii roonillee kalaama tokko ijaarratuun qaba kalas waan nama ittiin jechuudha ittiin akka kiu jechuu kana taasisu kalaama tokko godhatuun qabaa ture inshaallah kiyyaan kun har'a kunoo miidiyaa guddaa OBN kana bira dhufee jira jechuudha. namni nu ana ka fotta ana jina to wallo ji sabuda qabdi jenna qiddisti baga nagaan dhufte baga nagaan nu eedan isiniin baga nagaan dhufte Sheekha Roobee baga nagaan nu eedan keetu masmaaf qophaa'eera shi ulfaata kabajamaa isiniin qiddisti teenna kiu no goda muaf no goda jira kiu no goda kalas kiu no goda jira jette shi no kalas ishimaa wala harka kennisiise bar ishimaa harka kennisiise wayya ya hedduu ogguun namni na laalu karatti amma gidbii as dhufe ogguun salaataa bahu namni karatti yeroo salaataa bahu suuraa waliin qabe yeroo gara jechuudha safaru jechuudha makiinaafaa qoree gara biraadhaa magaalaa biraarraa gara biraatti yeroo deemu namni dura dhaabbateetuma mee Sheekha Roobee hokkota akka viidiyoo waliin kaana jedhanii hokkota akka mee suuraa waliin kaana jedhaniituma na qabanii maaliif kiu jechuusan isumatu baase jechuudha kiu wama jettu sanumaadhaaf jechuudha mee jaanii mana eeshaatii turan ammoo har'a ammoo asitti dhufeetii jira miidiyaa guddaa kana keessa dhufeetii jira baay'ee galatoomii joonii jira jechuudha mee kiu jechuusan maalirraa jalqabe maaliif kiu jedhe ka jedhu jechuudha har'a fuula miidiyaa guddaa kana jechuudha as dura taa'ee himuudhaaf deema nafaana turaame isiniin jedhame. kana Sheekha Roobee baga qaamaan si argarree hedduu foddaan si argaa turree naan jedhe akkuma sanas ammoo dinqisiifattuu keeti ala taa'eetiniin OBN kana hordofaa si ilaalaa ture jecha keetii fi ammootiin haasawa keetii fi akkasuma waan ati dabarsitu ilaalaa ture har'a dhufee qaamaan si arguudhaaf ammoo baay'ee yaa sheeka wallahi kiyyaan kun abbaa diraamaa abbaa kolfaa koomedii ajaa'ibaa dalaga jechuudha inni jechuudha irra baay'ee jechuudha barsiisaa diiniiti haa ta'u malee jechuudha haasaa isaatu nama kofalchiisaa haasisaadha waan akkaan nama ajaa'ibu tokko jechuudha waan akkaan nama kofalchiisu tokko jechuudha suuta laale dhiiru akkatti dabee laala kiyyaan kunis
Yang gammade duraan fooddaadhaan si ilaalaa ture gammachuun na dhaga'ama akkuma ati kuu jette anillee kuu jedhee akkuma atillee kiu jette anillee kiu jedhee jira har'a miidiyaa kana keessatti argamu boodeef jechuudha akkaan jeetuma miidhataa jira bara eessatti argamee jira jedhee kiu jeetii jira jechuudha bakka ishee bara aboo dhiira kiyyaa ta'u wallaahi. Sheekh Roobee jechuudha dhugaa akka malee jaaladha anilleen akka malee kabajaa akkasuma immoo baay'ee takka jechuudha dasnaan jaa haasumti isaadha kunillee baay'ee takka dasnaan jira jechuudha. Galata bedduu waan dhufteef hedduu si galateeffadha. Roobee akkamii? Roobee bareedaa Baalee Roobee jechuudha Baalee Roobee biyya bareedduudha biyya quufaatii biyya gammachuuti Roobee hedduudha das nama jetti qilleensisis namatti tura hedduu way ajaa'iba qabda Sheekh Roobeetti dhugaa ajaa'iba qabda maashaallah. Osoo achi dhaqinii asitti jecha kiyyarraa daawwachuudha dandeetta. Tole bareeda ati kiu jedheera jettee asitti kan dhaggeeffadha kiu jedhee kiu jedhee jira jettee mee waan kiu jettee saf waan kiu jetteen waan kiu jetteef san nuuf himi jedhanii har'a gaafii gaafatuu deeman jechuudha. Waan inni kiu jechuu kana jechuudha inni kan himeeti ture jechuudha. Viidiyoon ani laa kiu jechuu kana jechuudha. Mudannoo akkamtu narra gahee nami jechuudha kiu jechuu kana gara biraa qabateeti malee ana mudannoo akkamtu narra gahee mudannoo hedduu gurguddootu mudannoo hedduutu narra gahee kiu kana na jechisiisee kiu jechuun kun akkanaan hin dhufne waan aan namaa je'ee bite sanillee gara garee dhuge jedhee bar kooka xarmuusii meeqaan dhuge jedhee bar kan isa jira sin ajaa'iba seenaa meeqa keessa darbee jira kiyyaama. Seenni na fakkaate. Akkas. Amma qiddista manfuun na fakkaatu hin jirtu. Akkas jedhee dhugaadha. Tole bareeda. Kiu jechuun kun akkam sila toora miidiyaa hawaasaa kana jidduu tokko akka malee qabatee ture namni hedduun isumaa waa jedha yoo waa rifatullee amma jechoota dhiyeenna kana dhufanii hawaasa kenna keessatti barataman. Fuula miidiyaa kana qabatee ture ammallee qabatee jira yoom gadhiisee ilaa ammaadha jechuudha kiu jechuun amma kiu jechuun amma kiu jechuun amma jechuudha ilaa ammaatillee qabateeti jira jechuudha. Ilaa ammaadhaa jechuudha yoo nami waa takka illee hin dalage jechuudha yoo nami waa takka dalage akkasuma waa takka hojjete jechuudha keessattuu waan akka nama rifachiisu mudannoo wayifaa tokko yoo argamu kiu jechuun amma kaa jedhe jechuudha nami kiu jechuu kana jechuudha isumarraa bare kiu jechuu tana inni illee dubbateetii ture yaa ijoollee amma garuu itti argatu jirti jechuudha har'a intarviisii waraabanii jiran egaa miidiyaan keenya kun waa akkanasitti hin jiine Sheekh Roobee si kennuun dhabanii hin dhossin. Gara TikTok hin dhufnee si gaafanna okay egaa jechuudha maal jedhe guyyaa tokko jechuudha liivii jalatti osoo manni haasawtii waa'ee kiu jechuu kana jechuudha namni itti fiigee garuma laal fakkeenyaaf viidiyoo suuraa bira ka'uu miti jechuudha liivii warroonni liivii waliin jiran jechuudha liivii irra yeroo inni seene jechuudha isa bira dhaquu akkasuma immoo isa bira isa wajjin dubbatuudhaaf barbaadan jechuudha maal jedhanii Sheekh Roobee kiu jechuun amma kaa jedhanii tumatidha yaa joolle bar kiu jechuu kana osoon har'a ani faranjii ta'e osoon har'a ani jechuudha akka isin keessa dhaltuu dhabee Oromoo ta'uu dhabee kiu jechuu kana akkaan ani baase akkaan ani kiu jechuu kana gadi fude saba biraadha saba har'a faranjii tokko ta'e ani har'a wallaahi billaahi doolaaraan itti nyaadha jedhan jechuudha har'a doolaaraan itti argadha doolaara ajaa'ibaatan itti fudhadhaan turee bar jedheen jechuudha. Kiu jechuu tana safaaxaa miti jedheeni akka sanitti viidiyoo sanillee dhaga'ee ture jechuudha kan inni akkas jedhu dhaga'e jechuudha har'a immoo garuu alhamdulillah har'a dhufteetii jirta gaasii inni keessa dhuftee jirta miidiyaa ajaa'ibaa keessa dhuftee jirta fuula miidiyaa hedduu tanaan dura kan jala teessee jechuudha laaltu har'a as dhufteetii jirta mee waan ati jettu si laal. Kiu si godhee kiu jetteeti. Mudannoodha dhugamaan Roobee edhaa mana fakkaate kaniisa. Akkam taate? Dhugamaan Roobee dalloo na fakkaate kan. Dhugumaan Roobee edhaa mana fakkaate. Ammas na fuuldura deema guyyaan sun yoo ka yaadadhu jecha guyyaan sun yoo ka yaadadhu ammas na fuuldura deema. Namni ammoo tiniin cooraa itti fakkaata garuu mudannoon irra gahee kun dhugummaan irra gahee dubbata. Haa ta'u nama hedduudha barnoota ta'e. Nama hedduudha tuqe. Meelaa kan sin ajaa'ibu. Namni jechuudha akkasuma immoo waan biraatti qabeetii kiu jechuu kana jechuudha gara biraa qabe malee
ana jechuudha mudannoo akkamtu narra gahee mudannoo akkamtu narra gahee jechuudha mudannoo sun yeroo ammallee jechuudha natti dhagahama jedhe yeroon ammallee kiu jechuu kana yaadadhu waan santu natti dhagahamaa jedhe laal waan santu natti dhagahama ammallee kiu jechuun na feesisa jedha beekta. waan bite kulli ispiraayitiif kooka dubbatame jechuudha ispiraayitiif kooka sanii ammallee jechuudha obiinni keessa taa'ee ta'uu ispiraayitiif kooka jedha laal awoo kiyyaa kun daffaara kam waa takka irraa sodaatu irra kaatu jechuudha ispiraayitiif kooka jedhee ture dhugama akkasuma ammoo ispiraayitiif kookaallee ufitti deebisee dhuge. Mucaan shaashamannee qanii wayii bahee mucaan isa qoosaati moo kun wama dhugaan wama dhugaa mudannoo dhugaa nama namni qoosaa namni la inni asitti dhugaa himu jedhe namni qoosaatti haa fakkaatu malee ani mudannoo anarra ga'e sheekoo roobee waan ajaa'iba jechuudha seenaa inni gaafa duraarraa maal jedha ani jechuudha carqii ciccituu takkaan kaa'atuutti ture waa'ee suufaa kanallee dubbatee ture mee laalaa jedhe har'a sheekii keessan sheekii roobee keessan kootichi keessan hara sa'aatii kana fakkaatu kaatee koofiyyaa kana fakkaatu suufa kana fakkaatu akkasuma xiyyaara rooberraa gara adaamaatti koreetii ture xiyyaara koreetiin jira yeroo jedhu takka viidiyoo tokko argeetii ture jechuudha maal jaa gaafa duraa ani carqii jechuudha asiin gadi huccuu jechuudha gubbaa fi jalli takkumaa jechuudha akkasumatti darbadheetuma deemee akkasuma kophee kofii wahiidhaa tokko jechuudha kan itti naqatanii yeroo haatan jechuudha kan ajaahu tokko hin jiru haalsiifaa kan hin qabne san kaadhiifaan jechuudha qiraatiifaa akkasuma immoo gara mana barumsaa kana deema jedhe mana barumsaa kana yeroo deemu ana kophee na baafachiisan jedhe kopheedhaan nutti isheeninaan jedhanii kopheechaan jechuudha ni ajaaha waan ta'eedhaafu alaan ofirraa kaa'aa gadi ofirraa baasee ala waa'ee mudannoo akkaan nama ajaa'ibu bara namni obsa qabu jechuudha bakka gahu jechuudha bakka guddoo agaa waan ta'eedhaafu isinillee jechuudha viidiyoo kanarraa barumsiin argattan jedhee abdii qaba kanaaf jechuudha ani jechuudha kophee kiyya kana caammaa kiyya kana ala kaa'ee jedhe yeroo ala kaa'ee ni ajaaha waan ta'eedhaafu ol itti seenuu nan dhiisan jedhe laal waan ajaa'iba jechuudha gaafa ijoollummaa jechuudha mudannoo gaafuma ijoollummaarra jalqabe jechuudha egaa kanarraa kan ka'ee fi kophee isaadhaa ala kaa'ee kophee sanin jechuudha ni ajaaha waan ta'eedhaafu alaan kaa'aa jedhe kophee sanuu yeroon ani gadi bahee jechuudha mana barumsaatti gadi baanee na fudha jedhu jechuudha yeroo ganni kutaa gadi baanu mana keessaa gadi baanu kophee ittiin hin jirtu jedhe akka sanitti miila qullaa galee jedhe har'a ammoo kophee kana fakkaatu na uffisee suufa kana fakkaatu na uffisee alhamdulillah shukrii rabbii hin irraanfatinaa akka jedheeti jiru jechuudha wallaahi barumsa hedduu irraa qabadha kiyya kana kanaafuu isinilleen irraa ni barattan jedhee abdii qaba mudannoo namni jechuudha mudannoo namni walirra laallateeti mudannoo kana jechuudha irratti alhamdulillah jee wal sobbarsiisa waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa wal qabsiistee magaalota kanneen kaaftee jechuun. Akkas. Roobeen tun amma guddattee aga magaala Adaamaa. Dhugama natti geesse. Natti geette dhugama natti geette dhugama ammootiin ardummaan dhugaadhaan kiyyuu jedhee bara inni gaafsan. Kilaasii mata akkana fakkaata. Goluma takkanatti fakkaate jecha roobemmaan bal'oon tun maaliifuu namni wanni waan akkamitti gara san dhufte waraabamtee akkamitti immoo gara toora miidiyaa hawaasaatti barumsa kennuu wanni liivii ture ani barumsa kennu gara tiktookiitii laayivii kana ture jechuudha gara laayivii tiktookii kanaan beekame jechuudha viidiyoo haadha isin dheeressatiin jira viidiyoo sana mee haga dhumaadhaan afaana tura laayik sabskiraabii godhaa warroonni maatiinaaf hin ta'inis ta'a isin jedha laayikiin irraa fatiname ture liivii FB kiyya banadhee tumaan osoo barumsa kennu tamsaasa kallattiidha ture qabaleen xixiqqoon akka jalaa waa murtullee ani sooshaal miidiyaa haarawa yoonan ammootiin ani waan san haasawee jedheetiin irraa bu'ee FB wayita banu galgala saa afuritti ufuma arga sila FB yeroon banu ufuma arga jedhe FB yeroon banu ufuma arga jedhe ani gaafsan haaraya ayya meeshee gorobe nami maal si lakkise duuba gaafsan sila maali kun tiktookiin uf arga FB dhaan nu arga uf arga roobe adaamaa nama fakkaatu nama kulli nama roobe adaamaa natti fakkaatuun amma kaa jedhu kana namni waan sharrii walii waa'ee adaamaa kana walii kenna walii roobe dabarsa adaamaa nama fakkaatuun ammuma jedhee yeroo sooshaal miidiyaan guutuun isuma ta'e
Ogguma san hojiirra oolee jechi kiyya guddaa wanni hawaasa biratti fudhatama tahee hanga ammaa namni jedhaa jiru hanga ammaa itti fayyadamaa jiru. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoon har'aadha keenya kana fakkaata Sheekh Roobee waliin akka bohaartan abdii qabna viidiyoo jechuudha hedduu isaanii akkasuma immoo viidiyoo jechuudha ani reaaktii isiniif godhuutti jira viidiyoo kana yoo barbaadan OBN miidiyaa jechuudha Oromoo guddicha achi jalatti argattan kanaaf jechuudha mudannoon isaadhaa jechuudha asirraa nuuf haa galuuti mudannoo waan inni hin tahin hin qabu keessattuu obsa barbaachisaa obsa nuuf haa kennu mudannoo kanarraa jechuudha mudannoo isaarraa waa hedduu baratuu dandeenya kanaafuu inni illeen Roobee Adaamana fakkaatuun amma jedhee kookaa meeqa dhugee kan namaaf qopheessee akkasuma immoo mudannee hedduutu irra darbee Roobee Adaamana fakkaatu sun yeroon yaadadhilleen amma yeroo sanna fakkaata jedha jechuudha baay'ee takka inni jechuudha mudannoo akkaan cimaa keessa darbeeti jira Roobee Adaamana fakkaatu suni jechuudha egaa kanaaf viidiyoon keenya har'aadha kana fakkaata haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii isiniin jedha isiniin jaaladha warroonni na jajjabeessaa jirtanii